Ani sittini daraaramu ati simmoo siifaan akkataatuun barbaadu. ጓደኝነቴን kan keenya ganama isa biyyummaadhaa ka'e garuu amma har'aatti ati guyyaa tokko naaf hubattee hin beektu. Ati garuu galgalas ganamas kanatti faarsitu misraadha. Ati hiriyaa kooti simmoo nan jaalladha kaa. Ati amma har'aatti ammas taanaa hiriyaadhuma itti yaada hartaayi. Waggaa meeqa hiriyaadhaan kan turre. Na maal akka ta'u barbaadda kaa? Maal akkan barbaadu maan beektaatiyyuu. Yoon si fuudhe maal fiddaati qoy? Maal fiduufi? Waan akkan fidu sitti mubucuu siyarraa. Jiruu kooti si galchaa? Na galcha. Maaf nan galcheen. Amma kana hundammoo kan turte mistira kee immoo sitti meemo jireenya keessan baxabbaxeetan isiidhaa wajjin isa akka jireenya gaariin jiran isin hin godhe. Mistira kee immoo nan baasa. Waan isitti godhumaatu iyyuu hin agarta. Taa'ii na ilaala biraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafoni hordoftotaaf kabajamtoota Oro vlog harraga video kabraatiin isiniif deebi'eetan jira. Video cismaayini dheengaddaa akkuma isiniin jedhe fallisaa qubaatti waameetan nan gaafadha jedheen ture. Misraan ammaan booda fallisaa yoo argatte waliin dhiifnu naan jetteetti. Garuu immoo fallisaadhaan haasa'uun barbaada. Fallisaadhaan waan jiru dubbachuun barbaada. Akkuma dheengaddaa argitan gaafa fallisaas nan argeen ittiin dubbadha isiniin jedheen ture. Fallisaadha bilbileedha dhufaa jirti waan jiru meeme akkasiin wantichis akkasiin akka xumuran barbaadu yoo fallisaan ishiinaa jette fallisaa amansiiseetan dheengadda duraan dursa misraa waameen dura misraa amansiisee waa meeqatti dubbadhee waa meeqa jedhee achumaan na tuffatanii jirri lamaan irratti wal lolan jechaadha. Haadha immoo dheengadda irra caala kan dide fallisaadha. Fallisaan keessoodhaanis na dubbisaa turte natti bilbiltees hedduu tokko natti haaraa turte. Amma immoo qobaatti fallisaadhaan bilbilee waameera ishiidhaan dubbachuun barbaada. Ishiin dhufaa jirti meeme waan jiru meeme yoo isin ishiinaa jettee amma ta'e fallisaa amansiisuu fayyaala. Fallisaa amansiisee immoo meeme misraa immoo amma ishiinaa jetti natti fakkaatu dheengadda iyyuu maal naan jettee isii waamtee an tuffatamee si biratti naan jette ansii jedhee callisee naan na tuffachiiftee waan arge waan baay'ee naan jettee naan arrabsiteetti garuu immoo gayaa'u. Nama araarsuun ajriis qaba khayriis waan qabuuf meemee gaa fallisaan eegaa jira haa dhuftu kan waliin laalu ta'a na waliin tura. Baay'ee fallisaan akka misraan turtuu daftee dhufti. Misraan isa isinitti nima kan misraan ma. Egaa hordoftoota keenya fallisaan dhufaa jirti. Xiqqoo egaa xiqqoo na wajjin akka isanitti maal naan jetti isinitti fakkaata misraa nan araaramu hin araaramu jetti jechuun amansiisuudhaaf yaala maaliifuu jechuun yaada isii meemee irraa fuudhuu dhumti gahaadha isinis hubachuun keessan gaariidha. Assalamu alaikum. Mirta? Negatif. Betul alhamdulillah. Maaf turte. Arnan ture. Ani kota sun fedhan jira. Sanuyyuu mon kun misraa faana faantee isin adawwalteedhaan sodaatan ture. Fuullee dhalaatee dhuftee gaa? Naa. Nana koo keeti. Alhamdulillah wallahi. Tayyuma. Jirra maal hojjetaa turte? Haroo jiyyoo hin qaban ture. Gaafa kotteettu bakka amma inni nagaa miteedhaa ture. Arfaadhaaf qophaa'attaayi? Innaa. Normal hojjetama. Simbiran keenya ballee rafaan. Waan jedhu. Waan jedhu. Maashaallah dhaka akkasana. Na qophiin akkamre. Waan jedhu. Waan tokko natti fakkaataan jiru kun fara rafaan kun. Maali? Hojii natti baay'ee. Waggaa keessa kan guyyaa tokko dhufuudhaan. Haa ta'u kan inshaallah jechuun yeroo baay'ee laa rafaan kuni dubartoota wajjin baay'ata natti fakkaata. Baay'ee tasamma. Maal fa'i hojjetaa turte? Qayyiboon godhame. Isarraa na kaastee. Hai. Bareedduudha. Nah, dhufnee isin gargaaru moo? Anjibbuun. Waamu yeellofneeti malee otoo dhuftan immoo gargaarsan barbaanna. Misraas waa fuudhee dhufuufan ture baay'ee kottoo jechuuf hin ture. Allah kan keetumti bakkee miti. Arafaa kanatti maa inni oli araaramtanii tokko ta'uu qabdu jedhetanii sinaa sobsiisaaf iyyuu. Kanaaf na waamtee. Kanaaf na waamtee. Miti. Misraa waamnu? Maali? Ergaa wayitti argachuufi? Fallisaa dheengadda silaa waan danuu bilbilaan haasofneerra laa
Shikara dhiiras dheengaddaa akkasitti na tuffattee na dhiistee misraa biratti na dhiistee deemuun kee gaariidha. Isa balleesseera. Garuu immoo jecha waliin araaramaa. Maaliif waliin araaramu barbaanne? Qo'aati maal yaaddee Abraar? Misraa isa kaneessa bartee na caalchifattee? Akkas ta'uu miti. Ishii maayinni. Ilaala waliin araaramaati yoo barbaadan viidiyoo waliin hojjetinaa. Waliin yoo araaramtan viidiyoo waliin hojjetinaa. Nammaa waan ta'u miti carraasha. Ati koo waa anaa wajjin waadan keessa ijoollummaan kaaniiti kan amma har'aa wajjin geenya jechuudha. Haala siyyuu immoo viidiyoo keessatti hin bartaa gatinaan jettee fanan viidiyoo kan si wajjin eenyu ta'e. Ooyata Abraar akkamii? Ana isa wajjiniin guddatte dhiistee misraa ana isa wallaa dhiistee misraa si eenyu caalchifattaayi? Fallisa akkasii. Kun maal jechuudha qoy jechumti kuni? Fallisa isini akkasiin wal araaramtan qofan barbaadaman. Maaf ittiin wal araaramuu barbaanne? Lakkin barbaadu samma. Maaliif? Lakki. Mucattiidhaan immoo cirraasha araaramee gwaddeenyaa ta'e si wal biratti arguun barbaadu. An siif iyyuu hin hawwaa mucattii. Misraan koo waan harii waliin haasofnee nikaa godhachuuf misraan. Maali? Nikaa? Qoy nama ani hin jaallanne wajjin innati nikaa godhattu. Ishi gaafa Fallisa ishi gaafan dhaqnee habilii sana wajjin binnee jechaadha. Gaafa finnuuf maaf akkas zimmettee dhiiste? Yeroo sanatti immoo mucaa baay'een jaalladheen ture. Garuu immoo amma irratti immoo gaafan haala siis akkaataa siis ilaalee immoo cirraashan ta'u kun. Amma nama hin jaallanne tokko akkamitti jaallattaati? Qoy nama maatiin keessiif hin jaallanne akkamitti jaallachuu dandeessa? Anis immoo hin jaalladhu niiniin. Bakka jibbeeraan niiniin mucattii. Misraan qo'ati nama akkati yaaddu miti nama gaariidha. Nama gaariidha misraan. Qoy anaaf yoomuu battaa? Maaf ana nubbatu qoyati? Fallisa maal hubachuudha ishii? Ishii kana hundamoo maal jedhee akkasitti mu barbaadde qoy? Wajjin araaramaa aan Mahammaati wajjin araaramu itti an akkasii wajjin taane barbaada jirta? Hin barbaadu cirraasha. Anis ittiin hin araaramu atis immoo siifaan akka taatu hin barbaadu. Fallisa maaliif? Barbaadu isa kana amma akkuma isin lamman madda tokkotti ilaalu ana Abraar. Misraanis dheengadda hafalamii kan kadhadheenna walitti araaramnee rakkoon qabu anaa jettee isayyuu si bira dhufte jechaadha. Atuu diddu jechaadha. Aniyyuu ko sababa keetiiti kanatti na waamtee nan kabaja keetee dheetanii kan hin dhufu. Ashi wanta riinuu yoo haafu misraa isa mansisuun ayyaala Fallisa ittiin araaramiti. Anis si fuudhuun barbaada. Ati cirraasha akkasiin si fuutuun barbaadu Abraar. Na dhagahi maaf nan dhageessu ati? Fallisa nama jaallatan tokko fuudhamni. Nama jaallatu tokko fuutala. Sigalee misraa immoo nan jaalladha. Nama jaallatu dhabdee ati kan mucattii si kana wajjin nikaan godhadhaa nan fuudhaafani kana ta'eetu. Nama meeqa jira namni jaallatan? Jaallatan nama fuutu dhabdee? Naannoo kee ilaaltee taa'e dura naannoo fi laallatanii kaaniiti kan iddoo biraa deemtee barbaaddatu. Utuu naannoo kee immoo hin laalin akkamitti iddoo biraa deemtee ilaallattaa? Fallisaadha maal ilaalladha? Guuteen jiru nama jaallatan dhabdee? Waan baay'ee sitti meetan miti inni nu dhannee sana goonee misraa jaalala gaafadhean. Ture inni yeroo sanatti. Har'a irratti immoo dhokatiyyuu dhaabbadhu ta'e of eenyu ta'e. Yeroo sanas beekaa akkas godhaa turte ati? Xiqqoo naaf hubatte dheetanii gaafa sana kan hin akkas godhaa ture. Akkam? Akkasiin diddus nan beekan ture. Beekaatan si argee anis. Atu beektu akkas godhe kaa? Ati qoo maal taate? Fallisa yoon misraan jaallan ishii nama akkamiin jaalladha? Qoyaati utuu diinga kee keessan qulqulleessitiin barandaa qofa qulqulleessuun maal godha? Dura qe'ee kee keessa laalte fixxee kaatee achi hin baatu. Fallisa maal jechuudha akkasii sun? Qoy gwaddanyinnatiin kan keenya ganama isa biyyummaadhaa ka'eeti. Garuu amma har'aatti ati guyyaa tokko naaf hubattee hin beektu. Maal jechuudha qoy kuni? Fallisa maalin si hubadha qoy? Maaf nan hubanne ani. Maalin si hubadha? Nuti siin galuu qoy. Na taraddee malee ati. Maa inni si taraddoomse Fallisa? Maal jedhee kan sitti mu barbaadde? Ati garuu galgalas ganamas kanatti faarsitu misraadha. Misraadhuma kana immoo dhaabii. Anis hin jaallanneen bakka dhaabeeraan. Gwaddanyinnatis isin barbaadu siinis immoo gwaddanyinnatii akka taatu hin barbaadu waan. Fallisa nan fuudhaaf hin mansiyaan. Akka hin fuutuu hin barbaadu waan. Sitti mee rakkoo anatti sitti tokko abbaa tokko malata du'adee. Sitti anatti filadhu maal jechuudha? Ati hiriyaa kooti isin moo nan jaalladha kaa? Ati amma irratti ammas taanaa hiriyaadhuma itti yaada hartaayi. Akkam? Hiriyaannatiin hin gahu amma kanatti.
waggaa meeqa hiriyaadhaan kan turre. Na maal akka ta'u barbaadda gaa? Maal akkan barbaadummaan beektaatiyyuu. Maal jechuudha falliis? Jedheera waan jedhe. Beekamuu diinatti qabaan jirtu miti? Muudii maalii ta'e biraar? Maalin si eenyu ta'a? Kanaafuu ennaan na hubadhu ati. Maalin si hubadhu? Yaaduma koo waan hin yaadaaru ta'a. Hooma tokko lanaan galle wanti si jedhaatu naa ibsimee fallisaa. Maal jedhee akkan si ibsu barbaadde qoyati. Sitti maan jira ammas koo. Misraan wayittuu kana moo dhaabi? Almost tokko misraan. Bakka makuma si dhagahuun barbaadu waan. Misraan an fitni irra almost uni kaawul jechuudha Bakka yeroo. dhaabi wanti hin naamne koon jiru. Innaabbata bakka wanti Misraa hundinuu. mee fallisa yaadi mee. Innaabbata bakka wanti hin yaadu hin jiru waan. Misraa biyya alaa deemuutti nan oolche. Waa meeqa ittiin oolche isii amansiifadhe ergan akkas ga'e ati maal jettaa dhuftee asii? Aan harrayyuu gaabbaan jiraan utuu deemtee jiraatte. Siraara galfadhe nan ta'a. Amma garuu gubataan ta'a jiraan. Alaa yoo naaf hubatte naaf hubattaa yoo nu hubanne immoo fallisaa. Bakka dhumeera anaaf misraan wal fuudhuuf bakka. Waliin fuutan. Kanammoo taa'ina ilaali. Maal goota? Bakka waan hin godhu annan yaada. Sammuu sitti muun hin barbaachisu. Argina hubaddan naannoo hubachuu dadhabdee gochaa ammas waan hin godhu sitti muu akkasitti barbaadde akka argasii wajjin ture. Amma inni sun hafeera bakka. Amma kana hunda hiriyaadhaan turre wajjin guddan. Inni hin ga'a. Yoon si fuudhe maal fiddaati qoy? Maal fiduufi? Waan akkan fidu sitti muu bicuus irraa. Ati akka nama akkasii turte qoy fallis. Nama akkasiin turre amma garuu ta'uuf murteesseeraan. Of murteessee keera bakka. Maal Wanti na fiddachi? dhaabu tokkittiin immoo hin jiru. Maal fiddachi? Ati amma kana hunda kan Jiruu kootu si galcha? na galcha. Maaf nan galcheen. Amma kana hunda immoo kan turte mistira kee immoo sitti immoo jireenya keessan baxabbaxeetan isiidhaa wajjinis akka jireenya gaarii hin jiran isin hin godha. Akkuma cirraasha waliin fuudhin isin godha. Mistira kee immoo nan baasa. Homti humnaan ta'uu jiraashi fallisaa. Wanti humnaan ta'u hin jiru. Garuu na hubadhedhee sitti madheera. Hin didaarta miti. Atis misiraanis immoo waliin fuutan. Waan sitti godhumaatu iyyuu hin agarta. Taa'ina ilaala biraa. Akkasii. Fallis. Egaa hordoftu. Egaa akkuma argitan fallisaan uumas hin jettee deemte argitaniittu bilbilaanis bilbiltee dheengaddaa natti kakataa turte gaafa sana yooti misraa wajjin taate hin argita. Baguma isin argitanii lamaan keessan yoon addaan hin baasne jedhaa jirti.